sadarkaa jirutti isaanii walduraa maataa isaanii dhiyeessu jaallan diimaa fi jaalasan akka doon dhuftan isin affeeraa waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Maasaa itti aanu kan godhu Dr. Diimaa Nagooti diimaa akkuma qophaa'een akka waltajjii irratti dhufanii aadaa fi taasisaa. yaada wanta tarfachuu keessattuu ani poolitiyaa waan keessa dabarre gabaabaa gabaabaa haala maanii koo keessa jirudha sanarraa kaanee maal keessa jirra kan jedhu gabaabsee si yaadachiisuudha barbaada. Haala qabsoon Oromoo eegale yoodaalle baroota akkama dura hawaasaan Oromoo uummanni Oromoo akka uummataattuu beekuu wal hubachuu wal beekuun akka humna poolitikaa tokkootti mirga biyya ofiirratti mirga qabullee kanatu naaf gahaa jedhee sanaaf fudhachuu danda'uun waan haarawaa ture. Qabsoon Oromoo bara 40 dura ture irra guddaan bifa garaagaraatiin naannoo adda addaatti fincila garaagaraatiin deemaa garuu baroota 1960 keessaa bifa haaraa horachaa ture. Gama tokkoon magaalaa keessatti sochii garaagaraa eegaluu gara kaaniin ammoo baadiyyaa keessattuu gama bahaa kibbaa biyya keenya keessatti bifa hidhannootiin gabrummaa dura dhaabbachuu sirna gaafa uummata keenya biyya isaa irratti akka nama lammaffaa sana irratti eegalame. Qabsoon kun hundinuu garuu bifa qindaa'een akeeka poolitikaa qabaatee jaarmiyaa isa walitti qindeessu hoogganuu qabaatee namuu akkuma itti dhaga'ame naannoo adda addaatti bifa garaagaraatiin qabsoo eegale. Yeroo duraatiif jaalamoota keessaa sochiin magaalaa keessatti jalqabaman garuu keessattuu maqaa waldaa Maccaaf Tuulamaatiin sochiin jalqabame yeroo duraatiif uummanni Oromoo akka hooggana biyyaa argata. Fedhiin isaas akeekni isaas akka artikuleetii taasisee ammoo sirna ture keessatti waan hojjetamaa ture sirni gaafas ture sochii kana yeroo dheeraa akka inni socho'uu danda'u hin dandeenye yeroo gabaabaa gidduutti waldaan sunis diigame hoogganoonni isaas kaan hidhaadhaan faayanii murtii ajjechaa gara ramanii sana booda haala ture keessatti sochiin kun bifa kamiin itti fufa kan jedhuudhaan keessattuu warri waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti injifannoo garaagaraa horatee fi barattoonni Oromoo yeroo sana mana barnootaa olaanaa biyyattii keessatti hirmaachuu jalqaban wal hubachuu wal baruu eegaluudhaan namoonni kun bifa ittiin mirga uummata Oromootiif qabsaa'anii eegalanii itti barbaadu. Seeraan biyya cunqursaan garaagaraa keessa jiru waan ta'eef seeraan mirga ofii falmachuun waan hin danda'aminiif bifa dhoksaatiin akka lafa jalaatiin wal gurmeessu akeeka qabsoo Oromoo irratti
والمالية سينا ورمورة فورمات غرغرة sanarratti dabalee waraqaalee garaagaraa dhoksaadhaan maxxanfamanii faca'anii walii facaasu marsaa barnootaa garaagaraa naannoo adda addaatti naannoo bakka hojii mootummaa garaagaraa keessatti kutaa adda addaa keessatti mana barnootaa adda addaa keessatti babal'isuun eegalame jechuudha. Yaadiin kun maalii irratti jalqaba torbaatamootaa keessaa qabsoon Oromoo waan lama barbaada kan jedhu irraan ga'e. Kunis tokkoffaa jaarmiyaa isa barbaachisaa. Jaarmiyaa qabsoo kana qindeessee uummaticha hiriirsee mirga isaatiif falmachiisu. Lammaffaa immoo akeeka siyaasaa qabaachuu barbaachisaa kan jedhu irra dhaabame. Kanaan qormaata garaagaraa godhamerraa yeroo duraatiif qabsoon Oromoo akeeka siyaasaa horatee baay'ee. Akkasumas yeroo duraatiif jaarmiyaa poolitikaa horatee. Dhaloonni adda bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa kan isa qabaachisu kanaa. Qabsoo Oromootti bifa jaarmiyaa poolitikaatti godhee akeeka siyaasaa godhee. Kana irrattis dabalee yeroo gabaabaa keessatti namoota yeroo isaanii guutuu hojii qabsoo irratti bobba'an horachuudhaan jiraman. Kun namoonni muuxannoo garaagaraa qaban dhaloonni haaraan keessattuu qabsichatti seenuudhaan wareegama gurguddaa qabatanii sadarkaa qabsoon Oromoo akka irra gahuu danda'eefis sababni guddaan kanaa jechuudha. Ammoo wanni ilaaluu qabu gaafa eegalurraa jalqabee qabsoon Oromoo rakkoo garaagaraa keessatti eegale. Rakkoon tokkoffaan akka tooftaatti qabsoo kan inni fudhatee ta'e qabsoo hidhannoo dhawaadhaa kan jedhu bara 73 jalqabarraa bahaa biyya keenyaa naannoo Caccabbii qabsoo hidhannoo eegale. Qabsoon kun yeroo gabaabaa keessattuu bara sochii bara 74 keessatti biyya guutuu Itoophiyaa keessatti ta'erraa akka silaa yaadamuu hin dandeenye yeroo dhaabatan ta'e. Ammoo 76 jalqabee bifa irra wayyaadhaan ofii wayyaa hojjetee galee haga bara dheeraadhaaf bifa hidhannoo deemaa ture. Ammoo naannoon qabsoo hidhannootti eegalame bahaa biyya keenyaa ta'uun fi lafti sun immoo lafa mootummoonni lama irratti wal morman wal qaban. Keessattuu mootummaan Sumaalee lafa sana Itoophiyaarraa kuttee biyya ofii dabalachuudhaaf tattaaffii yeroo isheen Ilmaahuu warraaqsa 74 booda mootummaan Itoophiyaa laafeera kan jedhu mootummaan Sumaalee mootummaa bahaa fi kibba biyya keenyaa qabachuudhaaf tattaaffii olaanaa goote wayyama naannoo sanaallee yeroo gabaabaa fayyadamu dhuunfachuu dandeesse. Kun haala kana keessatti humni adda bilisummaa Oromoo yeroo sana reefu naannoo sanatti qabsoo eegalu hawwiin duraan ture seenaa qabsoo hidhannoo addunyaa hunda yoo ilaalle humni qabsoo hidhannoo gaggeessu kamiyyuu duubee hirkatu qabaachuun dhiheessii alaa seenuuf qabaachuun yoo xiqqaatee buufata duubee qabaachuun qooda murteessaadha. Kanarraa ka argatame silaa biyyi Sumaalee mootummaa Itoophiyaa wajjin mormii yeroo dheeraa waan qabduuf buufata kun ta'uu dandeessa kan jedhutu argatame. Ammoo akeekni isaanii lafoota gosoonni Sumaalee irra qubatan qofa utuu hin ta'in lafoota baddaa uummanni Oromoo bara dheeraa bara baraan irra qubate
qabsoon kun eegalee jirudha. Egaa qabsoo haala akkas rakkisaa keessatti garuu hedduu tattaaf yeroo gabaabaa keessatti jaalala uummataa horachuu danda'e, deeggarsa uummataa horachuu danda'e. Yeroo duraa sana humnoota Sumaalee uummata keenya gararraan dura dhaabbachuun dirqii ture. Akkuma humni Sumaalee dhaabbatee uummatee biyyaa bahee immoo humni Dargii yeroo inni itti bobba'us humna kana sotarraa humna kana ofirraa ittisuun dirqamee jiru. Egaa haala akkasii keessatti kan bara 78 keessa yeroo duraatiif dhaabaa bilisummaa Oromoo keessatti fottoqiinsi yeroo duraa argame. Fottoqiinsi kun argamu sababa wanneen ta'an keessaa tokko jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo magaalaa keessatti ijaaramu. Jaarmiyaan kun jaarmiyaa magaalaarraa gama jaarmiyaa qabsoo hidhannoo gaggeessu, jaarmiyaa dhoksaarraa gara jaarmiyaa ifaan hojjetu, jijjiirama tiraanzishinii sun xumuramuudhaaf yeroo dheeraa fudhachuutu rakkoo kana waan uume keessaa sababa jennee yaadna. Fottoqiinsi sun qabsicha guuree humna hedduutu faca'ee haa ta'u ammoo ganni yeroo sana ture humna hafee keessatti humna Sudaan keessatti ijaaruudhaan qabsoon kun akka itti fufu taasisuu irratti qooda guddaa qabatanii jechuudha. Utuu kun hin turin iyyuu hoogganni isaa adda bilisummaa Oromoo hooggana isaa haga dhabuu ta'e bara 80 keessaa hooggantoonni olaanoon dirree bahaarraa gara biyya Somaaliitti deemanii humna Somaalee ta'anii qabamanii hagaajjifamanii gahee magaalaa keessatti ammoo mootummaan Dargii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa keessatti hunda miseensota qofa osoo hin ta'in deeggartoota namoota tarii qabsoo Oromoo keessa jiraachuudhaan deeggaruudhaan jedhamanii walumaa gala nama 100 funaanee mana hidhaatti dhageessisuudha. Namoota gaafas mana hidhaatti funaananii seenan keessaa namoota hedduudha. Kun qabsicha iddoo hure. Kunis maaliif qabsoon hidhannoo dirree ture sun deeggarsa alaarraa waan hin qabneef miseensota magaalaa fi deeggartoota magaalaa jiran irraa deeggarsa hedduu argata. Jaarmiyaan magaalaa keessa jiru diigamuu deeggarsa sana irraa dhufee. Hoogganni dirree tures keessattuu hoogganni olaanaan dhabamu qabsicha beekama guddaa keessa galchee. Haala kana keessatti hoogganni yeroo sanatti yaada ture haga danda'amutti yeroodhaaf hooggana kennaa hoogganni dirree qabsoorraa immoo jaallatanii hoogganni bakka uumamu gargaarbii malee sanattis dabalee ammoo naannoo biyya Oromoo biraatti keessattuu dhiha biyya keenyaatti aanjaa biratti dhimma bahuudhaan dhiha Oromiyaatti qabsoon hidhannoo akka eegan gochuudhaan namoota qabsoon sanas eegalan qopheessanii qophaase. Egaa yeroo sanarraa jalqabee dhawaataan jaarmiyaadhaanis humnaanis waa hedduudhaan wayyoo hin agarsiisaa ture. Kanarraan guddina irraa eegamu agarsiisaa akka ture sirna jaarmiyaa xumurachuun barbaachisaa waan ta'eef bara 88 yeroo duraatiif qora godhachuun dirqii ta'ee jaarmicha sirna itti gochuuf hoogganaa miseensi irra bal'aan fidan
argamsiisuudha. Qabsichas immoo sadarkaa itti aanee baasuu kan dandeessisu sirna jaarmiyaa irra wayyaatti tattaafatanii jechuudha. Ammoo humni qabsichaa bakka lama walirraa fagoo waan tureef fi biyya keessaa fi alas waan tureef humna kana hundaa bakka bu'oota humna kanaa bakka tokkotti teessisanii qora geggeessuu rakkisaa waan ta'eef bakka lamatti akka taa'u ta'a jechuudha. Humni dhihaa fi ala jiru dirree dhihaa keessatti wal ga'ee qora walga'ii jila qabsaa'otaa qoraa godhee murtii dabarsee hoogganoota isaa ammoo miseensota hoogganatti filamuu mala jiruudhaa si'ana qabu taasifame. Itti fufiinsaanis immoo bara 89 qorri lammaffaan akka ibsumamoo yeroo duraatiif dachii biyya Oromoo qabsoo ilmaan Oromootiin bilisoomte irratti naannoo laga Gobeellee irratti qorri lammaffaan ta'ee jechuudha. Qorri lammaffaan sun qabsoo keenya keessatti seenaa guddaa tokkoffaa lafa humna qabsoo Oromootiin bilisoomte irratti ta'e lammaffaan immoo seenaa qabsoo keenyaaf murtii jajjabduu dabarsee kan akkuma qorri sun xumurameenis ammoo humnaanis jaarmiyaadhaanis wayyoomina gurguddaa argamsiisaa jira. Qorri itti aanullee yeroo gabaabduu keessatti utuu bara saawwatiin akka ta'u murteessudha. Sagantaa poolitikaas haala yeroo fi sagantaa qabsoo irra ga'e wajjin adeemu haarawaa hoogganni haarawaan fidame sagantaa akkasii wajjin qoratti aanutti akka dhiyeessullee ajajee ga'e. Haala kanaan hundi jiru bara 91 keessa kufaatiin darbii argamee jiru. Kufaatii sana keessatti darbii sana keessatti nuyi qophii gahaa hin qabneetti ta'e kufaatiin sun. Kanaaf nurra warra qophii gahaa qabutu irraa hancaatti akka ta'e. Ammoo haala jijjiiramni yeroo sun ta'e waan biyya keenya keessatti ta'e qofatu ta'e addunyaa irratti jijjiirama guddaatu ta'e. Lolli qabbanaanii dhumatee Sooviyeetiin inni kufee kun haala poolitikaa addunyaa hundaa hojjechiisa. Haala kana keessatti callifnee bifa kanaan dura turame qabsoo itti fufuun garan qabsicha hubuu caalaa hiree silaa gaafa argametti aanjaa argamuu malu waan hanqisuuf mootummaa ce'umsaa kufaatii darbii boodaa dhaabbate keessatti adda bilisummaa Oromoo hirmaachuu murteeffate. Mootummaa kana keessatti hirmaachuudhaanis uummata Oromootiif bu'aa tokko argamsiisuu danda'eera. Yeroo waggaa tokko caalle keessatti bu'aa qabsoo Oromoo fuula duraatiin bu'uura jabaa buuse tokko argamsiisee mootummaa sana keessaa ba'ee. Gaafa mootummaa sana keessaa bahutti garuu jaarmichi deebi'eetu faca'e. Hoogganni dhaabichaa biyya keessaa naannoo garaagaraa biyya keessaa immoo alattis adda faca'e. Bakka tokko taa'ee qabsicha geggeessu hoogganuudhaaf aanjaan argame. Haala kanaan bara 93 keessa hoogganni yeroo sana alaa keessaa bahee waliin dhufuu danda'e magaalaa Daldalitti wal ga'ee muuxannoo mootummaa ce'umsaa gamaaggamuudhaan akkaataa qabsoo fuula duratti irrattis murtiilee godhee ka'ee jiru. Egaa haala kanaan qabsoo dandamachiisuu danda'ame humnis biyya keessaa deebi'ee ijaaramuu deebi'ee guddachuu diina duras tattaafachuu akkuma jalqabee maayyeeffatti humni diinaatti cimee haga 97tti tattaaffii walirraa hin cimne gochaa ture. Ammoo 97 booda keessattuu naannoo duraan keessatti socho'aa ture iyyuu gadhiisee akka
waaqiyyaasuu jalqabuun keessatti ibdeen gara kanaa ibdate. Ibdeen inni duraa tokko bara ji'a shanaffaa 98 keessa hogganoonni haalli tokko naannoo magaalaa Mogadishootti wal gahuudhaan miseensota hoggana keessa turan akka ta'u miseensummaa hogganarraa gaggeessanii hogganni haaraan bakka bu'ee jira. Kun haala kanaan dura qabsoo Oromoo keessa qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessa hin turre dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessatti haala akkasii kanaan dura dhalatee jira. Kun haalli kun dhalachuun ammoo yeroo duraatiin dhaaba keenya keessatti qaawwaa uume. Hoogganni bakka bu'ees immoo qabsicha fuula duratti tarkaanfachiisuu nu hanqatee yeroo gabaabaa keessatti yeroo waggaa tokko chaale keessatti waldhabbiin ammas dhalate hooggana isaanii keessatti. Kunis geessee maayii irratti qochoqiinsa 2001tti qabsoo keenya keessatti argame dhaaba keenya keessatti argame geessee. Egaa dhawaataan dhaabni keenya qochoqiinsi keessatti gabaachaa laaffachaa waliraa qabsoon adiina irratti ta'urraa kan wal gidduu irra jabaachaa walumaa gala humna keenya laaffisaa ta'e qochoqiinsa samaayii irratti ta'e hundi keessatti qabu bara 2008 ammas qochoqiinsi garaagaraa argamee hoggana isaanii keessatti. Kun warri qabsoo kana keessa bara dheeraa keessa turre yeroodhaaf hoggana keessa haan ta'e walitti dhufneetu manguddoo naannoo tokko keessattuu miseensonni dhaabicha bu'uureessii irratti qooda kennan haala kanaan qabsoon kun dhaabii kun itti fufuu hin danda'u. Yeroo duraatiif maqaa tokkicha humni maqaa tokkicha himatu asxaa tokkicha kadee qabu pirogiraama tokkichaan kadee humni sadii mul'atee jechuudha qabsoo Oromoo keessatti. Kun afaan fajjii uummata keessatti uumuu caalaa qabsoonis diina irratti caalaa wal gidduutti waan ta'uuf haalli kun jijjiiramuu qaba. Sadarra darbee ammoo inumaafuu gurmuu hawaasaa Oromoo qabsoo hadhooftuu bara 40 caalaatiin dagaagee gara faallisuutti gara sanatti guutuu waan addaa malee haala kana callisnee taa'uu hin dandeenyu. Kanaaf humnootni kun yookiin waliin deebi'anii waliin qabsaa'uu jechuudha yookiin ammoo pirogiraama garaagaraa maqaa adda addaa baafatanii wal dorgomaa diina dura dhaabbachuu danda'an gochuu wayyaa kan jedhuudhaan murnoota kana gidduutti araarri akka bu'u haasawaa jalqabne. Egaa haasawaan kun bara dheeraaf deeme. Murnoota sadan keessaa murni tokko jalqabuma mootummaa keenya dagatee murnoonni lamaan immoo yaamicha bara sadii haasaan deemee baay'ee irratti waltaanee erga jedhanii booda hojiirra bulchuudha. Kun egaa tattaaffii bara sadii caalaa deemee egereen qabsoo Oromoos maal ta'uu danda'a kan jedhu gaaffii guddaa kaasee. Kanarraa ka'ee miseensonni haalli tokko gartuu hundarraa gurguddoo keessaanis gara miseensonni duraan qabsicha keessa waan kana falatti faluu barbaachisaa. Uummanni keenyaarraa qaanii keessatti akka karaa tokkoon diinni yoomiyyuu caalaa uummata keenya irratti cimaa uummata keenya diraarsaa lafa isaarraa buqqisaa
biyya isaa keessatti numaa jireenyi isaa akka dhabamu keessaa waan jira. Karaa kaaniin immoo qabsoon mirga uummata kanaatiif dhaabbiin mirga uummata kanaatiif dhaabbate immoo mormii keessaa manee gochuu dadhabuudhaan yaafachaa gara wal facaasaa qabsaa'onni faca'aa dhufuun dhibdee ulfaataa dhibdee guddaa waan ta'eef wanni kun furmaata argachaa kanaan akkasitti marii godhee galame akeeka marii kanaadha marii kanaa guddaan qabsoo Oromootiif kan murteessu haala Oromoo isa biyya ofii keessatti uummata Oromoo isa biyya ofii keessatti warri ala jiru garuu ifatti wal akkasitti wal qulqulleessanii mari'achuu aanjaa waan qabnu aanjaa kanatti dhimma bahuu qabna kan jedhuudhaan bifa kanaan irraa jechuudha. Baay'ee irratti garuu murteessaa qabsoo isa biyya keessaa uummata keenya isa hunduu diina jala jiru keessaa abdannus tattaaffiin keessaaf alaan godhamu kun wal fudhateetu wal dhuunfachuudhaan qabsicha gara fuula duraatti tarkaanfachiisee uummata keenya deebisee abbaa biyyaa isa taasisaa kan jedhudha. Gabaabaatti bakkii yeroo biyyas mateeraa ta'uu danda'a fakkaata. Bakki irraa kaanee haalli keessa dabarree as geenye kana bakka kanaa garam deemnaa kan jedhudha. Kadarbe kakaafuu fi irraa barachuu muuxannoo nuufaa akka irraa barannu gatii maaliitti irratti kafalan waan mirga hargarraa arganne kana gatii hagamite irratti kafalan gatii irratti kafalan kana yoo dagachuu akka qabu fuula durattis gatii guddaan qabu gaashatti bilbilaan qabu gatii dhugaa uummanni Oromoo wal hubachuu, gurmuun isaa jabaachuu, waliin dhaabbachuu, namni nu gadiitu nu caalaadhaa biyya keenya irratti murteessaa jira. Uummanni agas Oromoo biyya ofii irratti mirga dhabee addunyaa faca'ee jiraachuu qaaliidha. Qaalii kan keessaa ta'uu qabna. Yaadii kamiiyyuu tuffatamu margachuu qabna. Bifa kamiin gurmuu keenya jabeeffannu, bifa kamiin jaarmiyaa cimaa uummata Oromoo wayyaba hiriirsee mirga isaa tokkochiisuu danda'a jedhee kana kana gaggeessuu fakkaata. Wanta fayyadaa waan kanarraa jiraatedha. Dr. Dimaa Jaagalatoomii itti aansee kan dubbatu